Rima marii keenya taanutiin waancaa fi England arganna. Abbee kaleessa Manchester Cityn waancaa fi England shaampiyoonii ta'uusaa labsatee jira. Pep Guardiolaan waggaa 10 City keessaatiin waancaa 20 argatanii jiru. Leensaan kun waggaa tokkoon giddu galeessaan waancaa 2 argatan. Leensaa adda super class leensa jarra akana keessa qixa saatiin morkata hin arganne jedhamaati kan jiru. Pep Guardiolaan leensaan kun adeemsa keessa fooyya'insa inni mul'isaatee jiru. Amma waancaa 2 milkeeffatee jira kan biyya keessa. Champions League ala kan ta'e Premier League illee morkii keessa jira. Kaleessa goolii Semenyoon galcheen Chelsea kan injifatanii. Chelsea sila karaa qaxxaamuraatiin dorgommii waltajjii Awurooppaa argachuudhaaf carraa qaba ture ta'us fayyadamuu hin dandeenye. Maal jechuu dandeenya Pep Guardiolaa fi Manchester City barana? Pep Guardiolaan ammas leenjisaa cimaa addunyaa kana ta'uusaa kan itti mirkaneessee kaasuu kan dandeenyudha. Inuma tapha Real Madridin Champions League Awurooppaatiin dhaqaa galaan keessattuu Bernabeu akkaataa Manchester Cityn ittiin mo'atame leenjisaan kun waan hunda akka xumuratee fi kana booda akka leenjistuu akka kana duraa ta'uu dhiisuu akka danda'u hojii jaarransaa yeroonsaa akka xumurame kaasaatti kan turan. Inni garuu ammas leenjisaa cimaa addunyaa kana yaada haaraa gama kiyyaatiin leenjisaa Pep Guardiolaatiin wal qabate dirree keessatti leenjisaa yaada hin dhabne abbaa kalaqaa itti kaasuu kan dandeessu. Maayikiroo sekondii keessatti waan addaa gareen tokko amma caalmaa taphaarraa yeroo fudhatu battalumatti waa laalee sirreessuu irratti waa hubachuu irratti leenjisoota Genius isaan jiran keessa isa tokko itti kaasuu kan dandeessudha. Akkaataan bara dorgommichaa Manchester Cityn tapha jalqabaa Wolves injifatee sana booda Tottenhamin Premier League England 2-0dhaan Etihaditti yeroo mo'ataman ilaalchi gama xiinxaltoota kubbaa miilaatiin kennamaati ture. Bara dorgommichaatiin Manchester Cityn tilmaaman arganne inuma yoo akka bara darbee Manchester Cityn rakkachuu danda'a Champions League Awurooppaatiin hirmaannaa bara dorgommichaa argachuudhaaf akka rakkatu Premier League England kaa'ate kan ture. Bara dorgommii darbe akkaataa naannoo taphoota xumuraatti Manchester City hirmaannaa Premier League Champions League Awurooppaa kan argate. Bara kana garuu taphattoota haaraa gana darbe fiduudhaan akkasumas jijjiirraa majiitiin Geehii faa Semenyuu faa fiduudhaan ce'umsa garee haaraa ijaaraa jiru sana gabaabsuudhaan amma waancaa lamaan kan inni faa Pep Guardiolaan waancaa Carabao England akkaataan Arsenal ittiin injifatan tilmaama injifannoon inni olaanaa Arsenaliif kan kenname garuu taphicha keessatti Manchester Cityn leenjisichi wanti isaan karoorsanii malamalteedhaan Pep Guardiolaan dhiyaate Arsenal salphumatti amansiisanii akka injifatan kan taasise. Kaleessa garuu sirriitti kan Pep Guardiolaan Chelseadhaan leenjisaa kilabichaa McFarlanein sirriitti ittiin qorameeti kan ture. Keessattuu Chelsean tapha kaleessaatiin dokkuu irratti xiyyeeffataniiti kan isaan garan garuu dokkuu irratti xiyyeeffatanii yeroo seenan qarqara biraatiin ammoo Antoine Semenyoon taphataa garaagarummaa uumuu ta'uu akka danda'u kan itti mirkaneesse goolii hawwatuudhaan kan galche miila isaa qaxxaamuree goolii Manchester Cityn ittiin injifate. Taphataan kun jijjiirraa majii darbeetiin Mark Geehii innis jijjiirraa majii darbeetiin Manchester City kan makamanii taphoota muraasa Manchester Cityidhaaf taphachuudhaan gamanumaan seenaa kubbaa miilaa isaaniitiin waancaa 2 argataniiru. Tapha kaleessaatiin keessattuu boqonnaa dura Manchester Cityn gama hundaanuu caalmaa taphaa fudhateeti kan ture. Garuu sochii taphaatiin kan laallu yoo ta'e taphattoonni Chelsea boqonnaa dura ga'umsi mul'isan ittisuu irratti tuuta'anii sirriitti iddoo banaa taphattoota Manchester City dhorkuudhaan sochii baheessa kan isaan mul'isan. Keessattuu dokkuun kubbaa qabatee gara sarara gidduu seenee taphattootaaf carraa akka nuumne akka goolitti yaalli Palmer faa Pedro faa waan akkasii gochaati kan turanii boqonnaa deebii sanuma kan argine. Boqonnaa deebii garuu Chelsea hangate of fooyya'ee carraa gooliis uumuudhaaf gara fuulduraa deemee caalmaa taphaa fudhachuudhaaf yaaleeti kan ture. Pep Guardiolaan garuu taphattoota jijjiiruudhaan qabxii taphaa kan jijjiire shirkii boqonnaa akkuma eegaleen Omar Marmushin kan jijjiire sana booda boqonnaa sarara gidduutti ammoo Rodriin xiqqoo dadhabinarraa arguudhaan Kovacic erga jijjiiree seenee taphattoonni kunneen lamaan jijjiirama uumuudhaan Manchester Cityn kaleessa bara dorgommichaatiin waancaa 2ffaa argateera. Kun ammoo Premier League England taphoota 2 sanaafin amma boru Arsenal Burnley waliin sa'aatii 4tti ni taphata. Manchester Cityn kibxata dhufuu Bournemouth waliin kan morkatu ni ta'a. Kanaafis kaka'umsa taphattoota Manchesteritti olaantummaa Premier League England kana akka fudhatan bara dorgommichaatiin waancaa 3 akka milkeeffataniif kaka'umsa guddaa uumuu fi danda'a jennee kaasuu dandeenya. Garuu wanti hunduu Premier League England amma
harka Arsenal irratti kan jiru. Arsenal taphoota lachanuu kan injifatu ta'e shaampiyoonii ta'a. Manchester City Premier League England yoo argachuu baate bara dorgommichaa waancaa kana lamaanii kan xumuru taanaan anaaf bara dorgommichaatiin Manchester Cityidhaaf bara milkaa'aadhaan kaasa. Manchester is blue jechaati jiru dhuguma waggoottan kurnan dabarsine kana Manchester blue ta'uu ishee Pep Guardiolaan ragaa taanii jiru waancaa waliigalaa 20 milkeessanii jiru erga gara Manchester City dhufaniin lammiin Spain kun egaa waancaa England kudha tokko stadium Wembley'tti Chelsea shan stadium Wembley'tti waancaa shan garaa morkateen shanuu stadium Wembley'tti mo'ameera. Guri tokkollee stadium Wembley'tti galchine osoo jennu Erling Haaland taphoota xumuraa kudha tokko irratti goolii sun galchiin dirreedhaa kan ba'e Manchester City keessatti. Waancaa England sadaffaadha Pep Guardiolaan Manchester City waliin kan milkeessanii Mark Gane seenaa adda hojjetee jira. Crystal Palace waliin bara darbe waancaa England fudhate amma City keessatti waancaa England lammaffaa dabalee seenaa liigichaanis taphataa afuraffaa ta'uudhaan seenaa haaraa katabeeti jira. Manchester City shaampiyoonii England ta'uusaatiin wal qabatee bara dorgommii dhufu waancaa Community Shieldtiin Arsenal waliin taphata. Arsenal shaampiyoonii ta'es ta'uu baates sadarkaa lammaffaan isoo xumure waancaa Community Shieldtiin Arsenal fi Manchester City waliin kan taphatanii ta'a. Yeroon kenna xumuramee jira 83 irratti yaanni hedduu nu barraati kan ture kan qilleensa roorchuudhaaf yeroo hin qabnu